lakkoofsa 11 kaasee amma digdamaatti nan dubbisa. Hojii argamootaa 19 tokko kaasee 11 kaasee hanga digdamaatti. Waaqayyo dinqii hin beekamin harka Phaawulosiin raawwataa ture. Kanaafis erbeen ittiin dafqa isaa haqaatu yookiis marati isaa warra dhukkubsanitti yommuu geeffamu dhukkubni isaanii isaan dhiisa. Hafuuronni hamoonnis keessaa hin ba'u turani. Yihuudoonni warri asiif achi adeemanii hafuurota hamoota baasan turani. Isaan immoo namoota hafuurota hamoota qabanitti maqaa Gooftaa Yesuus itti waamuu yaalanii hafuurota sanaanis maqaa Yesuus isa Phaawulos lallabuuni abboomamaa jedhanii ilmaan Isqiyoos hangafoota lubootaa warra Yihuudootaa torbanuu kana gochaa turani. Hafuurri hamaan garuu deebisee Yesuusin beekaa Phaawulosiinis bareera isin garuu eenyu fa'i jedhe gaafate. Namichi hafuurri hamaan keessa ture isaanitti utaalee amma isaan humna isaan caalee namichi hafuurri hamaan keessa tures isaanitti utaalee humna isaan caalee uffata isaanii ciree jarris mammadaanii qullaa isaanii harkaa ba'anii mana isaanii dhaqan. Kunis Yihuudootaa fi Giriikota Efesoon jiraatan biratti hin beekame. Kanarratti isaan guddaa na'anii maqaa Gooftaa Yesuus garuu ulfina guddaa argate. Warra amanan keessaas baay'een dhufanii cubbuu isaanii mul'inatti himatanii waan hojjechaa turan beeksisaa. Isaan keessaa warri qoricha namatti gochaa turanii macaafota ittiin hojjechaa turanii walitti guuranii fuula hundumaa isaanii duratti gubani. Gatiin macaafota sanaa amma meetii 25,000tti shallagame. Akkasitti dubbiin Gooftaa humni isaa argisiisaa bal'achaa guddachaa in adeeme. Ameen. Nooraa Gooftaan isin haa eebbisu. Gabaabaatti waliin kadhannaa. Hin kadhanna. Abbaa keenyaa Gooftaa keenyaa si galateeffanna. Gaarummaaf tola kee barjummaa kee hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin irra waaqaa bira lafaa irratti galannee walfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Baraaf yeroo qabnu irratti yeroo waan nu dabalteef yaa Waaqayyo jaalala keetiin han jiraannee har'a geenye. Gaarummaan ati nuuf goote irraan nu dheeraa. Kanaaf si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galannee walfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo dadhabbii keenya wajjin ba'aa kan qaban ba'aa isaanii wajjin dhufanii nu gidduu jiru. Fuula kee dura jirraa yaa Waaqayyo harki gargaarsa gara keenya haa dhufu. Namooti yaa Waaqayyo
yaa waaqayyo gooftaa si dhageenyaa nutti dubbadhu. Humni baburri kennu wajjin haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf. Al tokko ifni fi barreeffamni adii kun gaafa wal irratti naatti ba'u walla jalaa dadarraba. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf ta'u. Egaa obbolli tokko har'a walii wajjin kan laallu hojii argamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaasee kan jirudha. Mata dureen isaa akka asirra jirutti ilmaan Hisqiyoos hafuurota hamoota baasuudhaaf yaalii gochuusaadha. Ilmaan Hisqiyoos warra hafuurota hamaa baasuu yaalan jedhee mata duree wangeelarra kaa'amee jira. Egaa kutaa kanatti akka ilaalu ofii kooti ilaaluu yaaletti iddoo sadii gurguddaatti adda hiruu yaaleera. Garuu mata dureen ani qabachuu yaale dubbiin gooftaa humni isaa ni mul'ata isa jedhudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa lakkoofsa 11 kaasee amma 15tti waaqayyo dinqii takkaa godhamee hin beekne Phaawulosiin hojjechaa akka ture tuqita kanatti ibsa. Lakkoofsa 13 kaasee amma 16tti immoo Yihuudoonni fakkeessuudhaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kana yookaan immoo keeroofi isa Phaawulos lallabuuf jedhanii seexana baasuudhaaf yaalii gochuusaa agarra. Garuu hin milkoofne. Lakkoofsa 17 kaasee hanga lakkoofsa 20tti salphina ilmaan Hisqiyoos warri Giriikon ilmaan Hisqiyoos waan isaan irra ga'e kana salphina isaanii kana Giriikotaaf Efesoon keessatti dhaga'amuusaa baay'ee na'anii waaqayyoon sodaachuu isaanii argina. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jara kanarraa salphina guddaa arge Giriikotaaf Efesoon jiraatan biratti beekamaa jedhanii guddaa na'anii maqaan gooftaa Yesuus garuu ulfina guddaa argate. Baay'een amananii cubbuu isaanii mul'inatti matan. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kutaan kun waa'ee Phaawulosiin hafuurota hamoota naannoo kanatti ijoolleen Hisqiyoos hafuurota hamoota baasuudhaaf yaadu. Ijoolleen Hisqiyoos kun hangafa lubootaadha jedha. Hangafa luboota warra Yihuudootaati. Hangafa luboota kan warra Yihuudootaa Hisqiyoos ijoollee 7 qaba. Mandara keessa naanna'anii hafuurota hamoota baasuu yaalu turanii. Akkamitti hafuurota hamoota immoo baasuu maqaa Yesuus Kiristoos isa Phaawulos lallabuuf jedhaniitu hafuurota hamoota baasuu barbaadu. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Phaawulos kanaan dura hojii waaqayyoo kan hojjetaa ture hin turre. Sababiin isaa Phaawulos saba waaqayyoo warra ari'atan keessaa adda dureedhaan jabinaan ciminaan hojii itti kenname utuu walirraa kutin saba waaqayyoo balleessuudhaaf hojjechaa tureera. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos gaaf tokko karaatti walitti ba'anii wallaansoo yookaan immoo ittiin qabee gooftaan eenyuudhaati kan na ari'atu jennan eenyuudhaati kan na gaafatu jedhanii yeroo isaanii sagalee walitti deddeebisan ture Phaawulosii fi Yesuus Kiristoos. Phaawulos garuu fuudhaa fuudhatti Yesuus Kiristoosin argee ari'ate yookaan immoo argee mana hidhaatti darbate tuntan warra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waamanii warra Yesuusin amananii hari'ee qabee mana hidhaatti darbachaa ajjeesaa ture. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos gaaf tokko keessaa gaaf tokko walitti ba'anii eenyuudhaati kan na ari'atu jedhee Phaawulosiin jaabumaan dhufte. Eenyuudhaati kan na ari'atu? Eenyuudhaati kan na gaafatu? Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Humni cimaan tokko hin dhufa. Warra nu ari'atu irratti warra saba waaqayyoo ari'atu irratti humni cimaan tokko hin dhufa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Humna jaamummaan rukutu. Phaawulosiin jabeenyaan nama guddaa kan ture cimaas kan ture hojiitti kenname baay'ee cimaa kan hojjetu saba waaqayyoo ari'achuutti kan beekame ture. Haa ta'u iyyuu malee kita kanatti seenaan Phaawulos jedharamee Phaawulos irra immoo
baay'ee nama ajaa'iba. Egaa nama waaqayyoo ta'uun waa guddaa qaba. Waaqayyo dinqii takka hin beekamin harka Phaawulosiin irraa wata ture jedhe. Waaqayyo dinqii takka hin beekamin harka Phaawulosiin irraa wata ture. Dinqii sunis maalidha? Kanaafis erga inni ittiin dafqa isaa dhaatu yookiis marati isaa warra dhukkubsatootatti yommuu geeffamu dhukkubni isaanii isaan hinni isaa hafuuronni hamoonnis keessaa hin ba'u turan jedhe. Eenyu keessaa? warra hafuura hamaa qaban. Egaa kan Phaawulosii marata isaa yookaan marama isaanitu gaafa hafuurota hamaa warra qabanitti geessanii eeyyanii keessaa ba'u. Har'a garuu tarree mana mateessee achi siqimee nan ta'a waan jettu fakkaate. Achi siqimee nan faarfadha. Achi siqimee lallaba ani waa lallabu beekam gara jechuu fakkaata. Waaqayyo gooftaan garuu humni isaa hin mul'ata hin rukuta. Galanni Waaqayyoo baay'ee ta'u. Waaqayyo lolaadha maqaan isaas Waaqayyoodha jedhe. Waaqayyo lolaadha maqaan isaas Waaqayyoodha. Ofii lolata Waaqayyo. Ofii isaatiin lolata. Har'a garuu seexanni achi siqinaan faarfadha achi siqinaan ta'a achi siqanu nan lallaba kan jedhutti yookaan immoo achi siqanu waldaan inni keessa kan jedhutti adeemuun isaa namu. Anu narraa jechuun isaa namu. Agarree bara kana keessa garuu dafqi Phaawulosii hojii hojjechaa ture namoota dhukkuboota irra gaafa bu'aa ture marati isaa namoota fayyaa ture dhukkubi isaanii gadhiisaa ture galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a nuti garuu iyyi sagalee keenya tisiisa seexana namarraa hin kaasu. Maali laata? Qulqullummaan dhibuu isaarraa kan ka'e. Qulqullummaan jireenya namaa gadhiisuurraan kan ka'e. Namni mana Waaqayyoo keessa jireenya qabatee jiraachuurraan kan ka'e. Kiristaana ta'uun yookaan amanaa ta'uun sadarkaan qulqullinni isaa waan gadi bu'eef kun ta'aa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaaddidduu isaaniitu seexana ijjiisa ture. Gaaddidduu isaaniiti. Maali kuni? Konneeshinni isaa Waaqayyo wajjin qaban cimaa waan ture. Walitti dhufeenyi isaa Waaqayyo wajjin qaban cimaa waan ture. Mandara isaan keessa darban nagaa dhaba. Mandara isaan keessa jiran nagaa dhaba. Hafuuroti hamooti tokkaamiti baaronni warri qoricha namatti godhan warri jalina hojjetan taa'uu danda'an hin jeeqamu. Garuu qulqullummaan jireenya namaa gaafa gadhiise wanti garaagaraa jireenya namaa gaafa dhaale jireenyi namaa gaafa wal make ulfinni Waaqayyoo gaafa laphee namaa jireenya namaa mana namaa gadhiisee deeme waanuma argetu tarree namaa ta'a. Waanuma argetu nama dhiiba. Waanuma argetu akka feete nama Waaqayyoo guddaadha. Garuu Waaqayyoo dhufa. Dhugaan isiniin jedha sagalee kun humna hojjetu of keessaa qaba. Jaalalli jilbinee sagalee Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa harka qabu hin agarra. Waliin agarra. Kanaan dura sargaa turre har'as hin agarra. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo qixxeen qabu ofii isaatiin falmata. Waaqayyo dorgomaan qabu ofii isaatiin hin falmata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maaliif jettee yoo jettan har'a garaa jabaate yookaan ija jabaate isinillee garraamota warra fuula Waaqoo dhufanii ta'an naamusa gabbee ija jabaate Yesuus Kiristoos fayyisaa namni jedhu muraasa. Yesuus Kiristoos kanaadha dhugaadha jireenya jedhee warra jireenya Yesuus Kiristoosiin hin fudhatin jiran kanatti namni itti mundu. Waaqayyo gaariidha. Kanaaf maal nama yookaan immoo dafqa isaatiin hafuura namoota gadhiisanii ba'aa iyyaa turan. Ijoolleenis kiyoos kun garuu maqaa Yesuus kanaanii isa Phaawulos lallabuuni ba'aa jedhanii seeqa dabbamu turan. Ani Yesuus Kiristoos hin beeka Phaawulosin immoo bareeda jedhe. Seexanni mirkaneessa Phaawulosin baruusa. Yesuus hin beeka. Ati ilma Waaqayyoo maaltu hojii keenya keessa si galchee jedhe. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Phaawulos hin bareera. Phaawulos akkaataan itti barame dur ari'ataa ture amma garuu wangeelaaf ari'atama. Durii saba Waaqayyoo ari'ata dura Yesuusin ari'ata har'a garuu wangeela lallaba. Kanaaf bareera jedhe. Kanaaf firoo tokko seexanni eenyummaa keessan beekamu hin beeku. Eenyuun akka taate si beekama. Seexannillee eenyuun akka taate sababiin isaa Phaawulosin bareera
Ijoolleen ijoolleen kun hangama luboota warra Yihuudaa kun maqaa Yesuus kanaanitti yaalii godhani mandara keessa naanna'anii seexanaan ba'e jedhan. Seexanni garuu isaaniin hin beeka. Wayyaa irratti jira imman madeesse innaan hin baqatan. Hojiin keenya eenyuun rafeen godhu kan eenyuun fakkeessa. Eenyu yookaan nurraa kan calaqqisu maaliidha? Isinirraa anarraa kan calaqqisu nama amanurraa nama lallaburraa nama gaarfaturraa kan calaqqisu maali laata? Keessa maaltu jira laata? Jireenya isaarraa maaltu dhibbiuma laata? Nama amane jechuun wangeela yookaan immoo sagalee Waaqayyoo kana durraa kan mul'atu ta'uu qaba. Nama amane jechuun wangeelli kun qaba. Nama amanurraa immoo sagalee Waaqayyoo wangeela durraa mul'ata ture. Dubbiin Waaqayyoo namarraa hin dubbifamu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Phexros Yesuus duukaa amma turetti akkaataan adeemsisaa fakkaataan haasaasaa ati Yesuus duukaa maalitti jedhanii ilaa kun isa fakkaata haasaansaa haalli isaa isa fakkaata. Yesuus Kiristoos waggaa sadii walakkaa duukaa waan tureef dhugumattuu shaakala sana dubbii Waaqayyoo Yesuus Kiristoos irraa baraa yeroo fudhatti haalli isaa jara kan biraan fakkaatu nama dubbii Waaqayyoo dhagee fakkaata akkaataan haasaasaa. Isaan fakkaata isa fakkaata jedhan Phexros. Xomborattiin akkasittiin tu adda baafatti galanni Waaqayyoo dhaabatu. Firoota koo eenyuun fakkaanna? Obboleessa koo obboleettii koo eenyuun fakkaataati? Edda amantii Yesuus Kiristoosin fakkaachaa jirtamu jirtu of gaafadhu. Garuu ani isinitti nama sagalee Waaqayyoo kanaaf dandeenya. Yesuus Kiristoos hin dhufaa. Atuu salphanne dhufe gara isa waame kanatti kooma galaa. Gaaf tokkotu waraabessaaf jaljeessatu waa'ee miidhagina isaanii eenyuun akka fakkaatanii irratti walolanii anammoo jaljeessa bareeda jedhe waraabessa jechumaanii fuula jaartii tokkotti walleessan fuula abbaa murtiitti jaartiin garuu moggaa kan jiraattu ijoollee xixinnoo daa'imman qaqqabdu manni ishee kakaawwaa kan ta'e garuu isaan dubbii barbaadanii anammoo jaljeessa bareeda jedhe waraabessi. Kana booda baay'ee balbala duraan midhaan xinnoo qabdi manni ishee jajjabaadha. Kana booda rakkatteetu deetti galagalaa egaa murtiin isinii dabarta jette achi galagalaniitu tataan achi galagalaa ta'aa jiru. Kana booda iji koo dubartii sabbaakee fakkaata iji koo dubartii sabbaakee fakkaata jetteetu dudduubaan rukutte maaliif waraabessa caalaa bareedoo jette jaljeessi gudiitti dubbinaan sheekta jaljeessa gudii yoo jaljeessa bareeda jette waraabessi immoo gudiitti hidhaan jaartii qabni akkasii achi galagalaa ta'aa jette abbaa kee fakkaata jikoodha abbaa kee fakkaata jikoodha itti jette Yesuusin fakkaannaa gooftaan kun dhugaa baay'ee nama qaanessa wanti baay'ee tireenii keenya deddeebiin gatii Waaqayyoo nutti bee gatii salphaa miti. Firoota koo akka addana dhaabannee dubbannu akka teenye miila keenya walirra naqannee awwaara keessa teenye wangeela dhageenye falaxaa hudduu nama waraanurra teenye wangeela dhageenye har'a garuu sun hundumtuu darbee gaafa kunoo kaarpeetii nafamee irra dhaabannee lallabnee gaafa akka kanatti teessuma bareedaa irra teenyu tireenii keenya maal fakkaata? Waaqayyoo gooftaan nu gargaara. Obboleessi koo beekumaan gooftaan isaa ibsu waan baay'ee beeka. Falaxaa akka taatu garuu sun hundumtuu darbe har'a garuu tireenii keenya eenyu fakkaata? Eenyuun akka fakkaatu jenna. Ijoolleen kun maqaa Yesuusiin seexana baasuu jira. Keeroofidhaan maqaa isa Phaawulos lallabaa jiru baa jedhanii seexana abbooman garuu seexanni abboomamuu hin dandeenye. Seexanni abboomamuu hin dandeenye. Seexanni abboomamuu hin dandeenye. Sittin fakkaate qulqullummaan si keessa jiru gatii guddaadha.
eenyummaan Yesuus Kiristoos dhugaatii si keessa yoo jiraate seetanatti hin barbaachisu baay'ee farduu lafa kana jira hin deemne hin barbaachisu maaliif inni ofii isaatiin hin godhama inni ofii isaatiin hin bagaadha garuu qulqullummaan hin jiru taanaan tarree taa'uun bakka qulqullummaa qualification nama waaqayyo ta'u qulqullummaa tokko kanaafi Phaawulos kuni jireenyi isaa walitti dhufeenyi isaa guutummaa guututti nama waaqayyummaa turraa mul'ata ture isaan kana dhagaa namoota waaqayyoo jetteetu dubartittiin xooqaa'ee baartuu tuni isaan kana dhagaa jetteetu waan isaaniif yaadde fakkaatteetu dubbatti turte garuu inni inifate namoonni baay'een gaafa teessumatti torbee waaqayyoon dagatu namoonni baay'een gaafa ulfina bira ga'eera kan inni waaqayyoo jira daafo namoonni baay'een gaafa gara gajjallaa irra jiru miti gaafa rakkinaa hojii wallaan soba qabu miti waaqayyo ilaala qabee lafa qabi ilaa wallaan soba qabaa jiran irratti miti namoota baay'ee irraa gaafa wallaan soba irraa dhibametu waaqayyo wallaan namoonni baay'een gaafa seetaan argatan waaqayyo wallaan waaqayyoon dagatan namoonni baay'een gaafa laga keessa laga isaan ceesise waaqayyo wallaalan waaqayyo illee ofii isaatiin falmata nuuf garuu wayya waaqayyo ofii isaatiin hin falmata abbeetti akkamitti ofii isaatiin falmata investimentii waaqayyo irratti baase kun baay'ee tilmaama namaa nufidha al tokko biyyaa namoonni waldaa dhiisee hojjetaa mootummaa waldaa dhiisee gaafa yeroo jedhanii bara kana booda decentralization wanti jedhamu dhufee irraan gadee gadee asii aanaatti biiroo irraa kaasanii aanaatti irri bara kan waldaa dhaqu dhiisee hojii isaa guyyaa shan hojjetaa gaafa namni waldaa dhaqu dhiisee durra barri jedhee barama kana booda decentralization fuudhee laga irra facaase kan achii dhagaa kadhannaan walla deebisi eessa inni godinaa dhufe godinatti inni cabee irraa dhufe cabee ton deemuudhaaf kadhannaadhaan achii jabaachuu argamedha waaqayyo garuu waa tokko dargamas jaallannan jibbines kanaamanna iddoo machirutti jabaachuun gaariidha iddoo machirutti jabaachuun gaariidha kanaamanna gadi bu'anii maaloo wayyoo jechuurra iddoo jirtu kana boleessa obboleettii koo waaqayyo si waameera godhe iddoo jirtu kana akka waaqayyo akkasi qabuuf jabaadhu inni irraanfatii karaa waaqayyo irra si baasise yoo karaa waaqayyo irra si baase gaddaa irraanfatte dhuma yoo bor lafa geessu beeku arrasi iddoo jirtu beeku kanaaf ayyaadanu namicha tokko baay'inatti tola YouTube irra dhagee Petrus gaafa galaana irra deemu galaanatu deemaa jiru liqimfamee jennaani exaamara hojjee yaasanii jedhe innarraa garuu afaan haasaa liqimfame innarraa garuu akka isaan jechuun riintirribiis yaadee hiisamnaa jedhe afaan haasaa aduun liqimfama innarraa jedhe kanaafi jaallatti jibbites gooftaan kana akka tasaa utuutti karaa deemtu isa ta'u abbaa kee baara kee tamanaan isa ta'u yookaanis immoo utuutti karaa jallee irra teessu soofoo kee qabee kottuuf jireenya sii taasisu faarfannaa lallabaaf taata jedhee si bidee ta'uu danda'a garuu gatii waaqayyo sitti baase akkana isaa miti gatiin kun gatii guddaadha gatiin kun gatii dhiigaadha gatiin kun lubbuu qulqullaa'aa isaa ta'e akka itti qoosaa jirtan kana miti akka itti qoosaa jiru kana miti tola arganne dhuguma tola argachuu kee kana fayyina kana qabadhu sirriitti
tola argatte dhuguma Yesuus Kiristoos tola si jaallate akkasumatti tola nu jaallate akkasumatti tola nu barsiifate namni nu jaallatu nu dhatu dhugaan isin jira nama biratti qualification namni itti nu jaallatu warra muunni dhabde onnumti gadi amma ulaagaa ulaagaa nama jaallatu kanaadhaa sana jedhanii ulaagaa kana keessaa alaba Yesuus Kiristoos garuu ulaagaa malee nu jaallate inni guddaa galanni isaa haa ta'u ulaagaa malee nu jaallate qulqullummaa ta'e qulqullummaan keenya zeeroo ta'e jireenyi keessa jirru nuti ijoollee Abrahaam jechuu keessanii waan fayyidan isinitti fakkaataare Abrahaam iyyuu hojii gaarii gochaa ture jira. Maqaa Yesuus Kiristoos Phaawulos lallabuun baadhina seedhanni hin dide ba'uu fi dide wayyaa isaanii irratti jire isaanii mammadeesse edda isaan mammadaanii booda na'anii sodaatanii gara manaatti galanii waan isaan irratti ta'e Giriikota keessa Efesoon keessatti hin dhaga'amne ulfinni Waaqayyoo isa durii caalaa mul'ate namoonni garuu gara dubbii Waaqayyoo isa dinqiidhaa ajaa'ibsaa kana godhutti hin dhufani namoonni isaan kun hojii isaanii machaa waan gochaa turan hundumaa machaa namni waan inni manni keessaa kiristaana irraa seetti beeku hojiin koo kana jedhanii matu hojiin koo andeenyaa hojiin koo andeenyaa siyaasa dhiyoo gaafatan andeenyaa siyaasa dhimatu Yesuus Kiristoos kan beeka inni hojii kee beeka inni hojii koo beeka eenyuun akka taates beeka nama biraa gaafachuu nama anumne dhaabatee lallabu malee eenyu akka ta'e na beeka isinii warra taa'u malee eenyu akka ta'e salphinni ijoollee Kiristoos kana irratti ta'e guutummaa biyya Giriikii Efesoon keessatti beekame ulfinni Waaqayyoo mul'ate galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u maaliif karaa dhufee Waaqayyoo ijoon jedhu karaa qaba akka kanaan duraatti deddeebiin hin danda'amu karaa kanaan dura qajeelota deddeebiin hin danda'amu jireenya wal makaadhaan waldaa itti fakkeessaadhaan tajaajiluun akkasuma namni tajaajilaaf tajaajiluun namni dubbataaf dubbachuun Yesuus Kiristoos jireenya namaa keessaa lallabama Yesuus Kiristoos jireenya namaa keessaa faarfatama galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u dadhabaa ta'uu danda'e dadhabbii keenya keessatti Yesuus Kiristoos humna nuuf hin ta'u garuu utuu seexanni nuun kaakkee utuu seexanni disentralization irratti hin gaddise atoo dimooshiniin hin dhufe kanaaf ulfinni Waaqayyoo mul'achaa deeme biyya sana keessatti namoonni gara gooftaatti dacha'an indeen dhagaama gooftaatti maal godhame akka nama warroota dura ga'ee dhaqee afaan qabatanii indeen dhagaama gooftaan kun amma Yesuus dhufutti taa'u totochoare minyaatu jedhee Oromoo totochoare dhugaan isin jedha maali abaluunaaf kadhatti qofaan hin baasu maa oguma keetii jilba keetii Waaqayyo nan gadhe dhuguma sinkatu Waaqayyo dhuguma nan gatu Waaqayyo dhuguma waldaa kanaaf dhiigni Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhangaleera waldaa kana sinkatu Waaqayyo galanni Waaqoodhaaf haa ta'u dhuguma isin jira kanaaf jarri kun hin salphatan salphinni isaanii garuu ulfinni Waaqayyoo akka mul'atu ta'e inni isaan kanaan dura waliin naafira bakkeetti saaxilamu har'a maqaa Yesuus gara waan baay'ataa jiru nagadamaa jira gaaf tokko inni tokko dhugaan kan inni tokko kan ittiin amananidha inni tokko kan ittiin nagadanidha dhugaan lama jira garuu dhugaa tokkumatti beeka dhugaan lama jira jedhee dubbate dhugaan tokko kan ittiin nagadan tokko ammoo kan ittiin amanan dhugaadha sangaan kun bitaa mirgatti qonnaa beeka garuu bitaa ammoo beeku sangaan qonnaa waa'ee sangoota warra fanneerra galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u makiinaa walitti daballee qonna biyya ragaa makiinaatti wattaadhaaf maalni ni isaanii baa walitti daballee qonna biyya baay'ee gaariidha kunis sangaa walitti dhugaadha kun bitaa mirgaa beeka sangaan kun sangaan garuu gara bitaatti qonnaan beeku
maaliif irrakkiti qonnaan bulaan yookaan immoo namni qotee bulu kan bitaan mirgatti qonnaa beekaa kanaaftu dhugaadha jedhee bitaan mirgatti qonnaa beekanii dhugaadhaan kakatee gurgura sangaa dhugaadha jedhee kanaaftu dhugaan kan ittiin nagadan ta'e jechuudha kan ittiin amanan immoo inumatti nama dhugaan kun hojjeta dhugaa waaqayyo isa jiraata dhugumaan isinitti hima anaafis isin hojjeta akkana jedhu bakka keessa sagalee waaqayyoo billaa gara lamatti kalaqamu caalaa hin hojjeta jedha gara lamatti kalaqamu jabaadhaan maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu jabaadhaan saba waaqayyo waan biraa irraanfattan gatii kiristoosiin itti baasee irraanfattan waan biraa dagaddaa irraanfattaa waan akkana qabu gatii gooftaan isinitti baase gatii gooftaan isinitti kaffalee irraanfattan ati akka dhala labaatti ilaalamteetu guddatte wushuruu jedhee akka namaatu lafa sinkaan sin dagatin jechaatu sirran buqqifateen si eegee si hoshee si bushee si lolee si dubbataa iddoo arraba keetee adeemaa akka miila keetii caalaa siif ta'e waaqayyo halkanii guyyaa si walmee waaqayyo gooftaan arraan kan si ga'e kan isin makana duwwaan waan biraa waan biraa odagannu rakkina qabu garuu sadarkaa dagatina waaqayyo gooftaan guddaa maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu garuu tun salphatan gara gooftaatti deebi'e namni cubbuu hojjechuun barbaadu namni karaa saalaa deemuun barbaadu namoonni cubbuu yeroo hojjetan maaliin keessi namni akkas cubbuu akkasii hojjenne maaloo qalbiin dirradha qalbiin naan dirradha jedhaniitu dubbatu turan fuula waldaa qarsaa dur arrameti dur akka nagawutti isa yoo nagarre dhagaan ture garu oguma moo godhu bakka cubbuu akkasii hojjenneera nanate jecha keessatti kufe kanaaf bakka waaqayyo waaqanii bamaati mee qalbiin dirratu narra daraabatu korra qalbiin dirradhe hin fayya jedhaniitu fuula keessota yookaan lubootatti of dhiyeessu ture waaqayyo daawwatiin akka nama akka garaa kootiin argannetti maaliif nama akka garaa kootiin jedha sanitti fakkaate daawwatu nama addaa ta'e nama namarraa dhalatee garuu waaqayyo daawwati fuula waaqoo duratti kufee dhiibama kan gaafatudha yeroo hundumaa gaafa balleessinni gara dudubaatti kufatu fuuluma waaqayyo duratti kufu adaraa nan gatii jedhe nan isin nan dagate ani dadhabaadha cubbamaadha jedhe fuula waaqoo duratti kufu kanaaftu nama akka garaa kootiin waaqayyo namoota balleessaa isaanii yeroo hundumaa haguuganii balleessaa keessa jiraatanii badaa ittiin jajjabeessu. Jajjabeessu waaqayyo balleessaa keenya namni gara waaqayyootti adeemu. Gara waaqayyootti adeemu. Jara kana keessa yeroo isaan dhugaa ba'anii warri qoricha namatti gochaa turan turanii hojjetan. Warri macaafonni isaan ittiin qoricha 25,000 ammata macaafa kanaa yoo dubbisee gatii guddaadha. Baay'ee gatii guddaa. Baay'ee kan nama dhibu keessaa. Isaan keessaa warri qoricha namatti gochaa turanii walitti isaan keessaa warri qoricha namatti gochaa turanii macaafota ittiin hojjechaa turanii walitti guuranii fuula hundumaa isaanii duratti guban gatiin macaafota sanaa hamma meetii 25,000 shallagame meetii 25,000 macaafonni isaaniitti hojjetan macaafoti isaaniitti hojjetan hin gubatu galanni waaqayyo inni dhufa waaqayyo macaafonni kun hin gubatanii hojiin isaan ittiin hojjetan macaafotaan hojii hojjetu isaanis nan arga namoota tokko tokkotti dur yeroo biyyaa waan tokko bobaa jala kaafate waan isheen waan akka macaafatti kennamu ishee waa hojjetti fakkaata gooftaa guddaa
Jadi rumah wajah kata dia mau ise wansa mereka bukan sih, topi kat sih. Keluar kerja sama ni, arka harja sama. Galan dewa kini setelah tanah apa tu? Segala dewa kini segala dewa kini. Kawabat kita.